السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني وروني أمن تابرا هردفتني اللي بكما جرتني النغان كبزا قبوزن براها قوي سنين جتشو ديما أكم جرتن أكم يروخ رجيتن سنين جدا أبولي ينكيا أدى قبطي تكلم سدي دبچوف ديما هاسا كيا كنا شيرغوتني نموتا هدو برا أكا ناقيستني في أكا سما أبولي ينكيا أكا اتفايدن تن سنين جدا tokkoffaa irratti obboleeyyan keenya hojiidhaaf namoota haaraa biyyaa bahanii ijoollee keessattuu dhaamsi kiyya guddaan ijoollee yeroo ammaa biyyaa bahan ijoollee yeroo ammaa bilbila qabatanii biyya namaa dhufan dhaamsi kiyya guddaan obboleeyyan kiyya warroonni mana kanaaf haaraa taatanii sheer sabskraayib gochuudhaan akkasuma koomentii keessan bareedaa nuuf kaayaadha. Hamileen keessan hedduu nama gammachiisa, hedduu nu jajjabeessu jirtanii galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Warroonni harmee faamilii 22 kanaaf haaraa taataa hundi keessanuu sheer sabskraayib gochuudhaan maatii ta'aa fi isiniin jedha. Haasa kiyya isinii dheeressuun dura gara yaada dubbii kiyyatti isinii deebi'a. obboleeyyan kiyyaa ijoollee gisee ammaa biyya namaa kana dhufanii keessattuu biyya Suudii dhufanii rakkoo garaagaraa himatanii rakkoon keenya maali, rakkoon isaanii maalidha ka jechuurraa dubbachuu deemna. Tokkoffaa obboleeyyan kiyyaa namni gaafa biyyaa bahu kaayyoo qabaa, karoora qabaa, ittiin bulmaata mataa ofii qabaa, maaliif akka biyyaa bahee beeka. Namni biyya namaa deemu jaalatee biyya ofiitii bahu osoo hin taane jijjiirame maatii koo jijjiira jechuudhaaf biyyaa bahu. Garuu wanti yeroo ammaa rakkoo nutti ta'ee sababa nutti ta'ee kaayyoof karoora keenya addaan nukutu maali yoo jennee sababa bilbilaati. Bilbila gisee ammaa sababa sooshaal miidiyaati. Rakkoon gisee ammaa tun hedduu hammatteetti. Obboleeyyan kiyya fakkaataa obboleeyyan akka kiyya kan biyya garaagaraa jirtan hundumti keessanuu dhaamsi kiyya kun isin bira gaha jedhee yaada. Hundumti keessanuu qaama qalbiidhaan wal haa dhageeffannu. Tokkoffaa rakkoon nu qabnu maalidha? Sababa sooshaal miidiyaatti fayyadamuu baay'isnoo namaa walii gallee mana namaa keessa hojjechuun baay'ee nu rakkisaa ta'eera. Kanaafuu keessattuu seeftii fi seeraa isaa yoo hin beekini akkaataa sooshaal miidiyaa itti fayyadaman yoo hin beekini akka ebeluu taanaan morma nama fokkifti. Keessattuu dhaamsi kiyya guddaan ijoollee gisee ammaa biyyaa bahan, ijoollee muuxannoo akka itti fayyadaman hin beekne, ijoollee waa takka hin beekne jechaadha. Taagisee ammaa ijoolleen dhuftu rakkooma himatti. Maali garuu laata rakkoon keenya kun? Rakkoo ummatuma kanatu qabamu nu rakkoo qabnaayi. Waan jedhutu ana gaafii natti ta'ee jira. Tokkoffaa nu rakkoo qabna. Rakkoon isaanii akkuma jirutti ta'ee nu rakkoo guddaa qabna. Rakkoon nu qabnu maali inni? Bilbila qabannee mana namaa keessaan deemna. Bilbila qabannee ittiin haasawna. Bilbila qabannee silaa tiktookiin zabana kana tolee tiktooka ittiin waraabna. Maali isaa kan beekne, miidhaa isaa kan beekne, faayidaa isaa kan beekne. Keessattuu ijoollee yeroo ammaa sooshaal miidiyaa fayyadamtan keessaa yoo tiktookaa fi viidiyoo garaagaraa akkaataa itti fayyadama isaa yoo hin beekani isinitti haa hafu. Kaayyoo biyyaa baataniif, seera biyyaa baataniif, waan biyyaa baataniif sandagattanii waan isin hin fayyadnetti umrii keessanii fi yeroo keessanii hin qisaasessina. Tokkoffaa ani maaliif biyyaa bahee jechuun isinitti haa dhagahamu. Gaafa biyyaa baatanii gaafa maatiin isin ergu isaan fayyadanii ufaa fayyadaniif biyyaa isin baasan obboleeyyan kiyyaa shamarran gisee ammaa biyya namaa dhuftan jechaadha. Akkuma dhuftaniini aappiin bilbilaa tolee fi niitoorkii qabaattanii fi sooshaal miidiyaa kana manaa fi matima isaa oduu hin beekini itti fayyadamu jarjartanii rakkoo hamtuu keessa akka hin boone. Keessattuu tiktooka, keessattuu viidiyoo ittiin waliin haasa'u, keessattuu haasa mana namaa keessa baay'isu. Rakkoon isaanii akkuma itti jiru ta'ee nu rakkoo guddaa qabna. Nuyi rakkoo guddaa qabna. Rakkoo namaa bichaa himuu osoo hin taane obboleeyyan kiyyaa rakkoon ani qabu maali? Ramni tun maaliif natti kaate? Rakkoo ofii qabdan laaluun illee akkam barbaachisaadha. Tokkoffaa irratti namni kan nama fidatu maallaqa baaseeti. Maallaqa baasee kan nama fidatuuf nama ergachuuf akka ergamtuu fi akka sarraatanyaa namaa taatu beekaa biyyaa baate. Kana hunda amantee, kana hunda obsitee mana namaa keessatti teettee dalagachuun hiree kan kee barbaadachuu laazima.
wama kamuu dalaguun obsa si barbaachisa. Obsitee gaafa jettee milkaa'uun kan kee in oolu. Kanaafuu mee viidiyoo gabaabduu tana ilaalaa achi booda walittan deebina. Argitanii tan jedhee yaada. Arabni tokkoffaa viidiyoo mana isaanii keessa dhaabatanii waraabuu miti, viidiyoo ittiin haasa'anu hin jaalatan. Bakka hin jaalatan. Mana isaanii keessa namni haa argu hin jaalatan. Bilbila haasa'a mana isaanii keessa dalagu hin jaalatan. Dhugaadha baga jibban. Bilbiliniif hojii waliin miilu abadiina. Ani akka mataa kiyyatti nan fudhadha. Rakkoon keenya guddaan maali? Keessattuu bilbila haasa'a mana namaa keessa dalan. Yeroo baay'ee ijoolleen dalagaa irraa akka itti deemanii bilbila qabatanii mana namaa keessa deemaa itti haasa'u haasa'a akkasiisa Araboonni gariin inumaa hin fedhanii inni gaarii miti. Amshee. Bakka hujii yoo akka hagafee ta'u dhagaanuu dhiibdee gaafa haasa'a arraba kan kee irraa arganii dalagaa isaanii akkuma waan hin dalannetti fudhata jarri. Kanaafuu gaafa biyyaa baatan dalagaaf baatan malee gaafa biyyaa baatan waa hojjadhee riskii argadhinaa biyyaa baatan malee haasa'a akkuma biyyaa dhuftanii haasa qabattanii gaafa jettan wamaalleen dalagattanii umrii teessan qisaasessitanii maatii keessan ka'achii isin ergee isaanis homaa bu'aan qabdanii ufiillee bu'aa ofittiin gootan. Sooshaal miidiyaan nama miidhaa nama fayyadas nama miidha. Akkamin nama miidha akkamin nama fayyada. Gaafa itti seeftii itti fayyadama isaa barte faayidaa guddaa sii qaba. Ammoo hoo akka itti fayyadamtu waan ijaan laaltisan gaafa hojii jijjiirte si fayyade. Gaafa waan laaltisan hojiitti jijjiirini abbaa ilaaltisan qofa fayyadde malee si ija bas bilbiliti rakkuma ta'e si dhukkubsa waan ta'eef gaafa seeftii isaa hin beekne gaafa akkaataa itti fayyadama isaa hin beekne bilbiluma qabattee viidiyoo waraabaa bakka argite dhaabbattee waraabaa. Yeroo keelleen qisaasessin umrii keelleen qisaasessin rakkoo irraanillee of hin gayinaa isin jedha obboleeyyan kiyya kan shammaranii kan yeroo ammaa dhuftan jechaadha. Keessattuu tiktooka waraabuu waan faayidaa siin qabnetti. Tiktooka ilaaluu waan faayidaa siin viidiyoo makamiyyuu ta'ee gaafa ilaaltee viidiyoo isa hojiitti jijjiirini gaafa ilaaltee faayidaa isaa irraan argatini miinimsi miidhe malee faayidaa nati irraa argatte takka hin jiru jechaadha. Tokkoffaa bakka barnoonni hin jiru bar viidiyoo tokko ka barnoota ilaaltee barnoota isaa argattee irraa ilaaltee hojii jijjiirtee si fayyada faayidaa isaa irraa barta. Kanaaf uf qusadhaa biyya namaa akka jirtanis hin dagatina maaliif akka baatan isin dagatina rakkoo hamtuu akkanaa irraa of qusachuudhaaf bilbiluma mana namaa keessa qabattanii ittiin deemaa hin dalagina hin jaalatu ummanni hin jaalatu mana isaanii namni illee arguu hin jaalatu fi hattaan waraabuu miti dhaabbatanii waraabuu miti faamilii makan kee waliin viidiyoodha yoo haasoftu gaafa arganii namnummaan gaariin ati bira turte suni yoo argan hin jaalatan. Kanaafuu mana namaa keessa namni jiruu fi biyya namaa keessa namni jiru suuta ejjeta suuta tarkaanfata suuta socho'a. Amala akkasiisan horadhaa. Ijoolleen gisee ammaa dhuftan kun fakkeessa qawuxiidha subhaanallah. Dura rakkoon akkanaatu ni hin baay'attu rakkoo ima jirtee yoo rakkoon akkanaatu hin baay'ee miti ganama luumiti. Kanumaafuu obboleeyyan kiyya kaayyoo biyyaaf baanee fa'aaf beennu isiniin jedha waan dubbadhu keessatti galanni yoo jiraate na uffalchaa afuwallillaa. Kanumaafuu bilbila mana namaa keessaan hin socho'ina gisee ammaa nama sodaachisaa maabiraatii keessatti gala wanti nama laalu. Wanni martinuu nama sodaachisa yeroo ammaa kana jechaadha. Kanumaafuu seeftii qabaachuu qabnaa isiniin jechuu barbaadeetii wanti dubbadhuu keessatti wanti nama aarsu yoo jiraate afuwallillaahi na woffolchaa isiniin jedha. Laayikii sabskraayibii gochuudhaan nu jajjabeessaa viidiyoo kiyya kana yoo isinitti tole bakka hundatti sheernaaf godhaa isiniin jedha. Ufaa tiksinuu rabbi isin haa tiksu oolmaa gaarii qabaadhaa.